Faala irratti baroon maqaan kun faala nutti hin tolle. Yaa soo caffee raammes namni nama gosa namaa arrabsuudhaaf deemu xiqqaataadha. Gosti namaa ta arrabsan takkallee hin jirtu gosti namaa kabaja qabdi. Hundi kabajamti. Gosti namaa hayyuu qabdi. Gosti namaa jiraadha qabdi gartee si galee kabajaa fi jaalalaatu malee gosa namaatiin. Gosti namaa hundi kabajaa qabdi. Garuu gosti Oromoo hundi wal qixa laala akkana laala. Akkas. Takkarra olii miti. Takkas naa godhi. Ancarcar keessa akka dhaladheetiin haga ganna 15 ituu keessatti hin guddadde. Ganna 15 irraa eegalee humbanna keessatti hin guddadden. Dirree qabsoo keessatti. Ummata laal kabajaan isaanii naamusni isaanii si galee akka dammaa ummata akkasiiti ummanni humbannaa kun ana beeka ana keessa guddate. Si galee maaliif waa'ee humbannaa dubbata hogguun tanaan jaan humbannaa lammiitiyyaan. Si galee ummata midhaan jiraa dhagarratti daakee ilmoo duddarra kaatee dhagaye. Dhagarratti midhaan jiraa daakanii marqa godhanii dhadhaa itti naqanii aan itti naqanii nuu kennanii marqa isaaniitii fi aanan loon isaanii nyaannee guddanne. Wannin isaanirraa jaaladhu maali beektaa? Safuu kabajaa. Ummata namatti hin buune namatti hin ummata akkasiiti ummanni kun. Si galee ummata lameen kana keessatti hin guddadde. Kaan Arsii keessatti hin guddadden Baale kana keessan ture jechuudha. Dirree qabsoo keessa. Arsiin darani. Arsiin ummata jalaa ol guddate laal. Ummata gubbaa guddatee miti beekatu. Ummata jala kanaa ol guddate gartee. Si galee. Namaa goote akka nuti taane kana taana kunoo. Akkana buxuuntuun taanaa jechuudha. Dirsaa bara wanni rakkoo uume durumarraahuu gaafuma dura dammaqnuuhu nuti gubbaadhaa dammaqni nu gabbooye malee jalaa ol jaaramneen dammaqne. Na'am. Hargeen barkasii. Hargeen akkuma amaarri Oromoo yawwaanoo keessa koyeeti yaararsa okkoo yawwaanoo jedhama. Thank you. Bar moonyinoo jechuudha gowwaa jechuudha. Himbeeyne namni moggaasee fi maqaan namni moggaasee seenii dhaadatu nama ficcina waloon maqaan anis hin beeku ibsaan hin beeku ati hin beektu maqaa himbeeyne irratti wal dura dhaabbannee maqaan kun keenyaanii feenaa jennee irra waloon jirra. Kanaaf Oromolleen wayi nama Hararii kun numa gaariidha. Wayi dhikkisiidha walaa dhaggeeffadhu caffee. Namni gubbaa gajjaarame hundinuu namaa jaarratee beekatu. Yes. Laal yoo namaa ergamuu feete gubbaa gasee jaaran. Sirriidhaa jaarama jalaa ol jaaramuutu mirga isaa waan isaa laallatu hunda eeggachaa deemuu danda'a. Because siitu ifii keetiin jaarame nama keessi jaare abbaa keessi jaare obboleeyyan kan kee maatii kan kee gosaa fi lammii teetis jaare. Si galee faayidaan bakka sanitti eeggamu hundinuu faayidaan ati eeysiftu hundinuu faayidaa lammii teetii ta gosa teetii ta Oromoon bar ganda keetitti barsiitu Oromoodhaan beekami. Oromoon biraa samirraan buutu bar anamma ganda keenyatti gaafan qabsoodhaa bahu rakkoo tanuma ganda keenya irratti deemtuun argee qabsoodhaaf bee malee an Wallagga dhaqeen beekan. Dhugaasa kimu Baale dhaqeen garree Wallagga dhaqeen garree Jimma dhaqee rakkoo Oromoodhaa argeen beekan. Rakkoo tanuma ganda kiyya keessa deemtuun argee qabsoodhaaf bee. Which means kana jechuun Oromoon ganda kiyya keessatti qilleensaa fi samii fi dachiin ollaa kiyyaa fi wanni na wajjin qubatu tanuma achi jirtuutu Oromoodha. Ati ummata san gargaartee jechuun ati ummata san jaartee jechuun Oromoo jaartee jamaa jechuudha. Oromoo jabeessite jama. Jabinni ganda keenyaa jabina Oromooti. Jabinni Oromoodhaa jabina ganda keenyaati. Ummata ganda arrabsuu fi gosa arrabsuu kana yoo akkami waa barsiifna.
afaan kamii waa barsiifname. Baddir isaa keessa kutaniiti harargee biyya teenyaa jedhanii bara wallee baasuu eegalanii. Of course. Tanaami tana kofalchiiftanii. Biyya teenya. Wanni eenyummaa keenya daaraa fi daakuu nu kute maqaa kana. Yaa. Maqaa kana jalaa bahuu dadhabneeti. Maqaan kun nu hagoogee. Ana intala harargee jennaa barboo qaanyii. Ana ilma harargee. Ana intala harargee moo aboo ijoollee harargee moo aboo ijoolleen harargee intala harargee moo jennaa bar. Mee harargee who is harargee? Harargeen nama ilmi gaafa heeraa abbaa yaamama. Dhara moo dhugaa? Yes dhuga. Hoggu arsiin ani ilma arsiiti jettu. Nuti ilma harargeetiif hin jenna. Mee bakka nuti jirru laal. Aanyi. Si galee namni gaafa heeraa abbaa yaamama. Oromoon abbaan if yaamti. Oromoon gosaan if yaamti. Oromoon lammiin if yaamti. Lammiin if yaamti. Nama harargee ani intala harargeeti jiru harargee si dhaleeti. Who is harargee? Harargee si dhalee ati intala harargee mee naa himi. Mee naa himi ati ilma harargee si dhalee eenyu harargeen? Boo nama akkami? Nama moo lafa moo muka moo dachi moo maaliin? Waa lubbuu qabaati moo waa lubbuu hin qabne lammiitami. Aboo yoomuma waa barattan akkamuma waa isin barsiifna uummatoo. Dhagee. Gaafachuu danda'a caffee. Gaadhu Diriirsaa. Diriirsaa keenya qabsoon tuni turtellee wanni kun deemeeti eessatti nama harkaa galchanii maaliif bakka tanatti nama harkaa galchanii akka na irraa dubbattuun fala. Dubbii maqaa harargummaa kana wal qabatee gosa galchan fuudhanii macarrashaa isii akka waan namni gosa lolu jiru waan kana maaltu fuudhee gosatti galcha maaltu harargee fi gosa walitti fide mee addanuu baasa. Thank you. Galatoom. Kana sirriitti laala. Galatoom. Karaa gabaabattiin si deebisaa dhaggeeffadhu. Ati gaafa gosatan ta'e bartee gosatan ta'e jabeessuu eegalte. You right? Nama sirrii jiru ati. Because jaarma gubbaa gajjaaran san dhiiftee jalaa ol jaaramuu dhuftee jechuudha. Jaarma sirriitu kana. Oromoon dhugaa akkasii wal jaara. Si galee gaafa san mataa keetiifillee lammii keetiifillee ganda keetiifillee saba keetiifillee Oromoofillee waa buusuu dandeessa. Warri har'aan tana gandee gosee jukon facaadha. Gosan qaban. Tartiiban qaban. Hayyuun qaban. Kabajaan qaban. Dalagaan isaanii arraba. Humni isaanii asirra jirti. Humni isaanii asirra kanarra jirti. Bob jechuu qofa jechuudha. Digalee kana korbeessinis numa iyyaa bara. Nama qofa korbeessire illee numa iyyaa bara. Digalee hadeera isaan kabanya haadha isaan kabanya. Sigale ati gaafa harargummaa jalaa baatee ganda kan kee jaaruu eegaltee ganda kan kee jabeessite akkamitti kabajamta akka kun ammoo ituun kabajaa fi goota kana kabajamta. Thank you galatoom. Arra gartee mi haroo carcara akkatti dhaqatanii simatan. Arrafamneeti beekadhu arrafamnee maqaan keenya nu xiqqeessanii sigalee nurra deemanii abbaa gandaa nu godhanii abbaa gosaa nu godhanii xiqqaataan godhan garuu nuti xiqqaataa miti nu guddanne malee. Si galee yoo Oromummaa taate namni akka keenya Oromoodhaaf qabsoo godhan jiru kun olaale miila kiyya bakka sadiin dhawaa qaban rasaasa. Namni akka keenya lafee cabsee Oromoof falmate hin jiru. Garuu namni maalummaan isaa jalaa bade maalummaa nama biratti qubalaatuu hin danda'u. Nuti gargaarsa tokko goonaaf caffee dhagaye gargaarsa tokko goonaaf akka Oromootti dhaabbannee akka lammii teenya jaarretti nama hin jaaramin Oromoon jaaramin jaaruudhaaf qophiidhan. Fayyaa ta'e. Fayyaa ta'e gaafii bireeddu haasee ibsaanii muuxannoo beektu akka Diriirsaa kee sagalee deebisaa. Gaafii bireeddu gaafate. Dubbiin argeetu gookaatee yeroo hedduu maaliif gosa dhayitti maaliif gosa geessanii harargummaa carcara harargeedhaa afran qalloo harargeedhaa humbannee harargeedhaa maqaan kun maqaa gamtaadhaan nuu kenname bakka nuu kenname hin beeynu hogguun ituun kaatee mormattu ituun akka waan harargetti qabsoo godhu jirtu akka waan Oromoo afaan deebisetti ituu balaaleffanneeti seentara qubsuma afran qalloo gubba galti harargeen tun deemtee
Humbanni chiin gajjira. Harargummaan tuni magaalonni harargee jedhan magaalonni harargee keessa jiran kuni gadi kana irra hedduun qubsuma ona afran qalloo gubbaadha jiran. Lafti maasii saamichaaf ollaan irratti xiyyeeffatee irra deemaa jirus ona kana. Lafti seentara karaa gurraachaa karaa ispaaltiin keessattuu magaalaan gurguddoon keessa jirtu lafa kana. Ijoolleen hubannaa dhaburraa akka waan mormii amma ituun gaafa harargeedhaan mormitee argamtu ta'eetu Oromoodhaan mormaadhaan jirtu. Maqaa bakka dhufe hin beekne jalaa nuti Oromoodhaa lafti teenya maqaa Oromootii yaa'uu qabdi malee hogguu jedhan Oromoota kallee mormaan jiran. Inuma Oromummaa deeggaraa jiraniiru. Humbanni gaafa lafaa keessa jekkasi. Afran qalloo gaafa lafaa keessa jee falme akkasi. Garuu ijoolleen hubannaan qabne tanuma waa fedhuu malee waan sanfeetuuf hin beekne. Dubbachuu malee waan dubbattuuf ijoolleen beekne. Warra santu gosa walii galchaadhaa jira. Harargummaan silaa waan gaarii taate nu hundaaf wal qixa. Garuu akkamitti dhufee bakka irraa dhufe dhabanii bakka numbuu maqaan kunii which is wrong. Anko nama dalagaa wallaalaati malee dalagaa beekumsaatii miti. Boodarra isaan kun kan dhufuudhaaf ta'anii yaadachuun qabeebsaa hiyya fayyade. Galatoomi cafee kuni gaafin tuni yeroo hedduu hoggaa namni tokko balaaleffannaa harargee tanatti achi xiyyeeffatee akka waan afran qallootti achi xiyyeeffatetti fudhatan. Waan kun maalirraan achitti galaadha naa galu maal diteewan maali hariiroon afran qalloo fi harargee walitti qabdu waantu jiramoo akkeessa afran qalloo tana keessa gosa harargee jamtu jiramoo addanuu baasaa nuti waan beenu hin qabnu. No idea. Meetu irtaa? Laali galatoomi dubbachuu feetaa meetoo kannime. Ani gaafii takka lama gaafadheetiin gabbaa gaafuma takkan gaafadha. Waan seenaati diriirsaa dubbii dhiyoo tana waa'ee iyyaafannaa dhaloota ilmaan murawaa warra ilmaan meetaasan waan san maalirraan geessan wanni sun seenaan sun maaliif dhukatti maaliif waan san awwaalta wanni sun maaliif awwaalamuu barbaachise dhukeessuu maaliif barbaachise waan san nuti beekuu hin qabnu fakkeenyaaf ammaan tana wanni sun yoo nama kanname jechuun isaanis akka firraa gannu dhiiban giyooguu isin ol dhiibdan sababuma lamaan kanan gaafachuu barbaade diriirsaa galatoomi waan saniif anaa godhi yoo dandeesse. Awwaajaa fi fitattee? Galatoomi meetoo ibsa abbaa jaalaatis gaafii takka gaafate atillee